kabajamtoota hordoftoota koo yaadii miidiyaa irratti odeeffannoowwan isin dhiyeessu keessaa egaa dhimmoota adda irratti kan xiyyeeffadhu ta'uun ni beekama. Turtii kanaan egaa waa'ee haroomee Oromiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan waan jiru hubannoo gahaa akka argachuu dandeessanii fi isin dhiyeessa. Dhimma kana wajjin wal qabatee egaa haroomee Oromiyaa jechuun maal jechuudha? Yaadamni haroomee maalinni waan jedhu ilaalchisuudhaan jechaadha. Hubannoo gahaa argachuun akka danda'amutti gabaasa OBN irratti tamsa'ee egaa akkuma jiruun kunoo isin dhiyeesseera. Haroomeen Oromiyaa maali? Waa'ee misoomaa fi guddina diinagdee baadiyyaa Oromiyaa irratti dhimma xiyyeeffatedha. Kana wajjin wal qabatee hubannoo gahaa argachuu akka dandeessaniif egaa guutuu isaa akka hordoftaniif kunoo isin dhiyeesse hordofaa fayyaa ta'a. Baadiyyaan Oromiyaa iddoo irraa baqatan osoo hin taane bakka itti baqatan gochuudhaaf hojjechaa jirra jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Mangistuu Naggasaa. Haroomeen hawaasa baadiyyaa fi magaalaa walitti hidhuun gara sirna oomishtummaa ammayyaatti ceesisuun guddina diinagdee itti fufiinsa qabu fiduuf kan diriirfamedha. Haroomeen baadiyyaa giddugala carraan hojii itti uumamu qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan dargaggoonni, dubartoonni, investoroonni fi dhaabbileen oomishaa walitti dhufanii oomisha isaanii gara gabaatti dhiyeeffatan ta'a. Kun ammoo galii kan guddisu investimentii fi indastirii babal'isuun hawaasa of danda'ee fi badhaadhina hunda galeessa ta'e akka uumuuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himan. Haroomeen labsiidhaan hin hojjetamu. Diinagdeet hojjetaa jecha. Ikoonomiksiin akka hojjetu dandeessu namni dadhabee hojjetee qusateet hojjetaa jechuudha. Mana manatti qooduudhaan miti kan hojjetamu. Godinni Baashawaa aanaa isaa hunda akkana yoo hin goone faayidaan qabu. Magaalaan Adaamaa iddoo ta'etti godhee qonnaan bulaa isa keessa jiru hunda yoo hin goone. Magaalaa Shaggar iddoo takka takkatti godhee qonnaan bulaa achi keessa jiru hunda kana yoo hin goone faayidaa tokko hin qabu jechaadha. Kanaaf kaartaa argatanii jennaan baankii faana walitti hidhamanii jennaan qonnaan bulaan Oromoo akka hojjetee qusatu kan qusateen mana akka ijaarratu properly galee fi jabaannee yoo hojjenne baadiyyaa Oromiyaa iddoo irraa baqatan osoo hin taane bakka itti baqatan gochuun ni danda'amas jedhan. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti hojiitu jira, dadhabbiitu jira, jireenya ofii fooyyessuutu jira. Carraa hojiitu uumamaa jira, industiriitu uumamaa jira, tiraaktaratu qe'ee keessatti dhaabbachuudhaaf deemaa jira, piikaappiitu dhaabbachuudhaaf deemaa jira, waa hunda ta'uudhaaf deemaa jira. Qonnaan bulaan Oromoo akka hojjetee qusatu kana gochuu danda'u jechuudha. Baadiyyaan Oromoon bakka irraa dheeffamu, bakka irraa baqatamu duun taane bakka itti baqatamu gochuudhaan ol boqonnaan milkaa'inaa boqonnaan haaraan hin jiru. Sirni kun sirna qonnaan bulaa horsee bulaa sirna uummata keenyaa ta'uusaa kan agarsiisu kana ta'a jechuudha. Magaalonni fi gandoonni hiikoo fi bu'aa qabeessummaa haroomee qixa sirriin hubatanii irratti hojjechuu qabus jedhan. Magaalonni Oromiyaa akka amma jalqabanitti itti deemanii jennaan namni ganda isaa keessatti giddugala haroomee adda baasee qonnaan bulaan akka qusatu godhee jalqabsiisuu qaba. Kana yoo goone mul'ata gama hundaan jiru iyyuu sadarkaa barbaadamutti milkeessuu dandeenya. Yaadama haroomeetiin qonni, oomishni, kaapitaalli, investimentii, industirii fi galii uumuun karoorri badhaadhinaa qabames ni dhugoomaa jedhan. Haroomee baadiyyaan hojiin hojjetamaatiin jiruun jireenya ammayyummaa fagootti eegaatiin hin turre qe'ee keenyatti nuuf fidee jedhan qonnaan bultoonni magaalaa Adaamaa ganda Dongoree Furdaa. Salamuun Abbabaa. Ammayyummaa gara baadiyyaatti geessuun jireenya hawaasa baadiyyaa fooyyessuu karoorfatee kan eegale tarsiimoon haroomee baadiyyaa iddoolee garaagaraatti hojiirra oolaa jira. Obbo Qilxii Boruu fi obbo Waldee Raggaasaa magaalaa Adaamaatti jiraattota aanaa Solloqee Dongorree ganda Dongorree Furdaa yoo ta'an namoota haroomee baadiyyaan manni ijaaramaa fi jiran keessaayi. Manni kun kan eenyuti? Kiyya. Manneen kun manneen haroomee jedhameeti. Qe'ee qonnaan bulaa jedhamee maqaa kanaan nu beekutti nu ijaara. Karaa dursaa irra yookaan immoo mana citaa keessaa gara mana qorqoorrootti fiduu qabna. Ammayyeechuu qabna jechuudhaan nu ijaare. Mitoomaa bishaan waraabuu malee waan isaa fidaan nu hin dhiyeechuu malee baasii tokko as keessaa hin qabu. Carraa kanaan hin geenye jedhee namni yaadee jiru. Har'a immoo mootummaan ilaalcha keessa nu galfatee qe'ee kana qe'ee qonnaan bulaa haroomee jedhee nu moggaasee mana kana asitti nu ijaare mana bareeda kana. Manni amma ijaaramaa fi jiru gama hedduun kan duraan keessa jiraniin garaagarummaa qabaachuu siman. Manni dura keessa jiraannu amma kanaan guddatu jedhe amma kanas diizaayinii isaa kan eeggatee kun amma kaartaa illee itti isinii kennamu nu jedhanii maqaa keenya illee onlaayinii nu galchaniiru. Kan duraan immoo kaartaa isin qabu jedhe goojjoo dhimmis bulukeetti nu dhaabnan immoo biyyee kun amma sibiintoodhaan kan hojjetamu. Wanta akka agarreen beeku akaakayyuun keenya horee dabre horii 150-60 jechaa ture lakkaawwachaa garuu lakkoofsan dabre malee homaa waa fiduu hin dandeenye. Kanaafuu gammachuun keenya guddaadha. Nuufi miti ijoollee keenyaaf eebba. Manni haroomee baadiyyaan qonnaan bultootaaf ijaaramaa jiru ulaagaa mana jireenyaa ammayyaaf barbaachisan ijoo kan guuttate yoo ta'u iddoo biqiloonni nyaataa fi gaaddisaaf oolan itti dhaabamanis qaba. Kun saaloonii bakka teessumaa jechuudha. Kun immoo mana daa'immaniiti. Dur bakka tokko ciisaa ture. Kun mana
abbaa warraati fi haati warraa ciisanidha. Kun immoo mana keessummaati. Keessummaatti illee kabajaan warra jechuudha tokko. Gaafa keessummummaa dhufne rakkannoo jechuudha nuti. Maal rakkature maal rakkattani. Kuni mana kichiniiti. Asitti bilcheechawwan tokko jiramtire waan haaraa hin qabne tokko. Waliigalee meeqa jechuudha? 1, 2, 3, 4, 5. Irratti rukutamee malee boolli bakkeen fincaanii jira, bakkeen shawurii jira, iddoon immoo nyaata itti bilcheechan jira. Kun maqaan isaa maal naan jettan? Zayitoona, muuzii, paappayaadha kun afran. Kun immoo loomii, 3 mangoo. Jala isaa timaatimii, qaaraa, qullubbii wanta nyaataaf ta'u jechuudha. Kana ta'uu barbaachisa. Dallaa alatti dhaabatan kun muka gaaddisaa. Fakkeenyaaf gaafa guddate mana kanallee qilleessi hin miidhu. Magaalaa Adaamaatti qindeessaan piroojeektii Haaromee Dungurree Furdaa obbo Adam Faqoo mana jireenyaa Nalas bu'uura misoomaa hedduu guutuuf hojjetamaa jira jedhan. Giddugalli gabayaadha. Gidduu kanatti guddaan isaa qophaa'ee kan taa'e ta'uu isaa. Isa qofaa miti. Ijoollee yoo gadi ba'an oddee itti taphatan oddee uummanni kun itti gadi baheetiin itti mari'atu of keessaa qaba. Kana qofaa miti. Mana barumsaa qaba. Buufata fayyaa qaba. Buufatan isaa qophaa'eefii jira. Ibsaan bishaan daandii kan qabu. Bu'uuraalee misoomaa waan guutuu kan qabu. Haaromeen baadiyyaa ganda Dungurree Furdaatti ijaarsi isaa eegalee haala karooraa fi diizaayinii eegalameen yoo xumurame baadiyyaa mayyeessuu fi jireenya hawaasa baadiyyaa fooyyessuu akka danda'us taajjabneerra. Haroomeen yookaan ce'umsi baadiyyaa keessumaa godaansa dargaggoota baadiyyaa irraa gara magaalatti gochaa turan hambisuudhaan hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti gumaacha hangam qabaa dhimma jedhu irratti rooba saabantii xiinxalaa qopheeffateeti kan jiru. Rooba saaba ganagaan dhufte. Itti fufuu dandeesse. Galatoomigaa kaayyoon Haaromee baadiyyaa magaalaa fakkeessuu osoo hin taane ammayyummaa gara baadiyyaatti geessuudha jedhanii turanii pireezidaantii Shimallis Abdiisaanii. Gama kaaniin mana babbareedaa fi gomoo ijaaruu qofas akka hin taanedha kan isaan kaasanii yaadamni Haaromee waan baadiyyaa hin turree fi hin jirre gara baadiyyaatti geessuun ammayyummaa dhugoomsuudha. Baadiyyaatti qabeenyi guddaan humni namaa keessumaa dargaggootaa osoo jiru sababa ammayyummaatiin waggaa hedduu kan irraa baqatamaa turte akka ta'edha. Kana malees baadiyyaa keessatti carraan hojii qonnaa ala jiru xiqqaa ta'uunis rakkoo akka turedha kan kaafamu jechuudha. Tajaajila dhabuutiin wal qabatee rakkoo humnaa ibsaa, bishaan qulqulluu fi bakka bashannanaa jiraachuu dhabuun garaagarummaa misooma magaalaa fi baadiyyaa gidduu jirus bal'achaa dhufuun baadiyyaatti qabeenyi dilbii lafaan beelladaan misooma midhaaniin osoo jiru sona dabaluudhaan gara dinagdeetti jijjiiruu dhabuun rakkoo guddaa akka turedha kan kaa ture. Hanqinni bu'uuraalee misoomaa dhiyeessiin tajaajila hawaas dinagdee adda addaa akkasumas sochiin dinagdee daangeffamaa ta'uunsaa jiraattota baadiyyaa godaansa hojii hiikuu tajaajiloota hawaas dinagdeen ala gochuu darbees immoo hiyyummaa fi boodatti hafummaadhaa fi saaxilaa akka turedha kan ka'u. Egaa gama birootiin qubsumni jiraattota baadiyyaa irra caalaan faffaca'aa ta'uun dhiyeessii fi dhaqqabummaa tajaajila hawaas dinagdee baadiyyaa daran rakkisaa gochaa akka turedha kan ka'u. Egaa walumaa galatti kun hundumtu walitti ida'amee dargaggoonni milkaa'ina barbaacha qe'ee isaaniirraa fagaachuudhaa fi dirqamaa turanii yeroo baay'ee carraan jireenya isaaniis baqannaa irratti kan hirkate akka turedha. Hawaasni akkasumas immoo namoonni hedduunis kan kaasanii kanaaf egaa mootummaan rakkoolee hammaachaa dhufan kanneen hiikuu qofaa osoo hin taane baadiyyaa gara carraa motora ce'umsa caasaa hawaas dinagdeetti qabatamaatti jijjiiruudhaaf yookaan ceessuudhaaf yaadama Haaromee jedhu bocee gara hojiitti kan seename. Egaa Haaromeen toora qabiyyee sadii irratti hundaa'ee hojiirra kan oolaa jirudha. Inni jalqabaa bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii, dhiyeessii bishaan qulqulluu, annisaa ibsaa akkasumas immoo neetworkii quunnamtii fi wiirtuu leenjii ogummaatii fi dursa kennuudhaanii achi keessatti baadiyyaa keessatti akka babal'atudha. Inni biraa tajaajila hawaasummaatiinis immoo tajaajila bulchiinsaa waajjiraalee seektarootaa iddoo turtii abbootii dhimmaa kaafteeriyaa galma uummanni dhimma irratti bahu lafa dhaabbii konkolaataa tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa kellaa fayyaa mana fincaanii lafa mana jireenyaa sirnaan ijaarame. Yeroo ammaa Haaromeetiin iddoo tokko tokkotti jalqabame sana akka jiraatu gochuudha jechuudha. Inni biraa wiirtuuwwan diinagdee kanneen akka giddugala dabarsa beekumsa qonnaa ammayyaa fi dagaagina ogummaa golee indaastirii manufaaktiriingii xixiqqaa agarsiisa qonnaa ammayyaatiin immoo horsiisa beelladaa lukkuu lafa gabaabanaa fi daldala dhiyeessii bobaa fi galtee ijaarsaa dabalatee fi dhaabbilee tajaajila faayinaansii liqii fi qusannaa akkasumas investimentii babal'isuu kanneen wiirtuu gama diinagdeetiin baadiyyaa
baadiyyaa keessatti dhugoomuu qaba jedhamee haaromee kanaanii hojiirra oolaa jirudha. Egaa carraa hojii wajjinis wal qabatee dargaggoonni baadiyyaa keessatti akka oomishan kalaqan akkasumas immoo gara badhaadhinaatillee akka isaan dhufanii fi haaromeen yookaan yaadamni haaromee bocamee akka hojiirra oolchuuf kan godhame jechuudha. Kanaaf egaa haaromeen piroojeektii ijaarsaa qofaa osoo hin taane jijjiirama yaadama misoomaa fi ce'umsa baadiyyaa irratti hundaa'edha. Kaayyoon haaromees immoo baadiyyaa magaalaa fakkeessuu miti akkuma jalqaba kaafne ammayyummaa gara baadiyyaatti geessuudha. Ammayyummaa jechuun immoo bu'uuraalee misoomaa, tajaajila hawaasummaa, dhaabbilee faayinaansii, dhaabbilee haqaa, gabaa akkasumas immoo wiirtuulee oomishtummaa fi hojii balbala qotee bulaa fi horsiisee bulaatiin ga'uu akka ta'edha kan beekamuu qabu jechuudha. Yeroo baay'ee haaromee gaafa jedhamu manuma babbareedaa ijaaranii qonnaan bulaadhaaf kennuu qofaatti kan fudhatamaa jiru akka jirudha. Kanaaf yaadama haaromee kana sirnaan hubachuun illee barbaachisaa akka ta'ee fi gama diinagdeetiin ija diinagdeetiin ilaaluun barbaachisaa akka ta'edha kan ka'u. Yeroo ammaa kana egaa dargaggeessi milkaa'ina barbaacha qe'eesaarraa akka hin godaanne bakkuma jirutti yaadama kanaan milkaa'ee akka duroomuu fi hojjetamaa jira. Iddoo hedduutti bifa wal fakkaataatiin hojiirra ooluu baatus bakkoota muraasatti hojiin kun jalqabee jira. Jalqabbiinis immoo bu'aa qabeessa ta'uunsaa himamaa jira jechuudha. Haaromeen bu'uuraalee misoomaa ijaaruu qofaas akka hin taane jala muramee himamaa ture jechuudha. Keessattuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kana deddeebisanii kaasaa turanii hariiroo baadiyyaa fi magaalaa akkasumas mootummaa gidduu yeroo dheeraaf ture bifa haaraan deebisanii bocuu akka ta'es gama kanaanis ilaaluun barbaachisaa akka ta'edha. Baadiyyaa ceesisuun qonna qofaa ceesisuu akka hin taane dargaggeessa ceesisuu akka ta'e dubartoota ceesisuu akka ta'e diinagdee ceesisuu akka ta'es sirnaan hubatamuu akka qabudha. Hawaasa diinagdee baadiyyaa ceesisuu hariiroo mootummaa fi uummata baadiyyaa gidduu jiru ceesisuu akka ta'esidha. Akkasumas egaa baadiyyaa akka madda oomisha dheedhii qofaatti ilaalamuu keessaa baasuun gara giddugala oomishtummaatti kurfeessa oomishaalee qonnaa ogummaa fi kalaqa akkasumas immoo badhaadhinatti ceesisuu akka ta'es hubatamuu akka qabudha. Kan dhimmoonni keessumaa hayyoonni gama diinagdeetiin kan isaan kaasanii haaromeen qonnaan bulaan biyyee haadhuu horsee bulaan ammoo tiksuu qofaatti hafuu akka hin qabne oomishtoota kurfeessitoota daldaltoota hojii uumtoota akkasumas immoo kalaqeessitootaa fi investoroota ta'uu akka qabanii fi carraa kan bane akka ta'edha hayyoonni diinagdee kan kaasanii. Egaa kaayyoon haaromee baadiyyaa lafarraa baqatamu osoo hin taane bakka itti turamu, bakka itti oomishamu, bakka itti kurfeeffamu akkuma jalqaba kaasee bakka itti daldalamu, itti kalaqamu, itti badhaadhamuu fi egeree jireenya ofii ittiin jijjiirratan ijaarratanis akka ta'u yaadameetu kan hojiirra oolaa jiru. Qaawwaa misooma magaalaa fi baadiyyaa gidduu jirullee cufuudhaaf illee yaadama akkasii kan of keessaa qabudha. Egaa walumaa galatti dargaggoonni kan barates ta'e kan hin baranne akkuma magaalaatti baadiyyaatti yaadama haaromeeni baadiyyaatti carraa hojii argachuudhaan jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu bira darbee kan ittiin badhaadhan kan ittiin durooman akka ta'uudhaaf yaadama dhufe akka ta'edha. Kun immoo galma ga'uu kan danda'u wanti hundumtuu qabeenya naannoo baadiyyaa jiru ija diinagdeetiin ilaaluun gaafa danda'amudha. Jalqaba akkuma kaase qabeenya guddaatu jira baadiyyaa keessa lafaan yoo fudhatte akkasumas dargaggoota hedduutu baadiyyaa keessa jira. Isa kana garuu sonatti dabaltee gara diinagdeetti jijjiirtee achumatti yaadama haaromeetiin immoo gama akkuma jalqaba kaasaa ture bu'uuraaleen misoomaa guutuun achumatti jiraate namni osoo baadiyyaatti hin baqatin achumatti jireenya isaa fooyyeffatee achumatti bashannanu achumatti diinagdee isaa fooyyeffachuu akka danda'uu fi yaadama bocame waan ta'eef ija kanaan ilaalanii hojiirra oolchuun barbaachisaa akka ta'eef hooggansa diinagdee uumamaa jiruutis kun hojiirra ooluu akka qabudha kan yaadame jechuudha. Kanaaf yaadama haaromeedhaan hojiileen hojjetamaa jiranii naannolee muraasa qofaa irratti rarra'ee jiru kuni iddoo hundatti babal'achuu akka qabuufis inni kun hubatamuu qaba kan jedhudha. Dhimma kana wajjin wal qabatee yaada xumuraa dubbii pirezidaantii Shimallis Abdiisaan kaasan dhaggeeffanneetu asumaan xiinxala koo goolabaanis. Haaromeen labsiidhaan hin hojjetamu. Ikoonomiksiitu hojjeta. Diinagdeetu hojjeta jecha. Namni dadhabee hojjetee qusateetu hojjeta jechuudha. Mana manatti qooduudhaan miti kan hojjetamu jechuudha. Dhugaatti sirni kun sirna qonnaan bulaa horsee bulaa sirna ummata keenyaa ta'uusaa kan agarsiisu kana ta'a. Egaa yaadni xumuraa isa kana dhaa'e jechuudha. Haaromee jechuun mootummaan dhaqee mana sii ijaaree kan sii kennu osoo hin taane gara hojiitti seentee hojii qabatamaa keessa galtee qusattee diinagdee kee fooyyeffatteetu magaalaa isa ture sana gara baadiyyaa isa ture sana ammayyummaa sana gara qeekeetti fiduu akka ta'edha yaadni xumuraa pirezidaantii Shimallis illee kaasan. Roobasaa guddaa galatoome.